Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun chaanalii YouTube Dr. Naafiyaa Geetuu yeroo yerootti odeeffannoo fayyaa dhimmoota garaa irratti kan isiniif dhiyeessinudha. Baay'een keessan waggaa dargaggaa tokkos waggaa lamaafis ji'a lamaafis ji'a sadiifis kan hordofaa turtan baay'een keessan jirtu odeeffannoo fayyaa argachaa jirtanittis akka gammadaa jirtan quban qaba. Egaa sagantaa keessan guyyaa keenya guyyaa irraatiinis kan isin waliin turu an Dr. Naafiyaa Geetuudha. Dhimmoota fayyaa garaa kaasni kan waliin haasofnu chaanaliitti wajjin fayyadamudha jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa dhimmoota fayyaa wal hormaata irratti xiyyeeffannee barsiisaa turuun keenya beekamaadha. Sababa nuti irratti xiyyeeffannuuf sababa garaa qabna jechuudha. Sababni isaas namoonni baay'een dhibee kana dubbachuu ni saalfatu, mana yaalaa deemanillee dubbachuu, mana yaalaa dhaquus ni sodaatu. Kanaaf dhimmoota kana irratti baay'inaan xiyyeeffadha jechuudha. Kan waliin ilaallu egaa dhalli namaa erga addunyaa kanatti dhufee yookiin gara dachee kanatti dhufee walhoraa baay'achaa namoota biiliyoona hedduu kan ta'an addunyaa kana irra guuteera jechuudha. Haala jireenya waliin wal qabatee keessumaa haala jireenyi namaa akkuma fooyya'aa deemu wantoonni garaa fayyaa keenya miidhanii akkasumas immoo wal hormaata keenya irratti miidhaa geessan garaa baay'achaa deemu jechuudha. Mee sagantaa keenya guyyaa irratti kan waliin ilaallu akkuma ture irratti ibsamuudhaaf yaalee tarii kun dhiira qofa laallate jechuu dandeessu. Dhiira qofa osoo hin taane tarii hiriyaa qabaachuu dandeessu, abbaa manaas qabaachuu dandeessu, booris immoo ijoollees godhachuu dandeessu waan ta'eef waan kun hunduma keenya laallata waan ta'eef irratti kan haasofnudha. Egaa wantoonni dhala dhabuudhaaf nama saaxilan keessaa tokko yeroo baay'ee dubartoota qofa rakkinni kun rakkoo dubartoota qofa jennee yerootti yaadnu jira. Garuu rakkoon kun rakkoo dhiirotaalleeti jechuudha. Kanaafi kanneen keessaa tokko sanyiin dhiiraa yookiin immoo ispeermiin dhiiraa yeroo inni hir'atu hammaan ta'uu danda'a, sheeppiidhaan ta'uu danda'a. Sheeppiin isaa bifa boca distortii qabaachuu danda'a jechuudha yookiin konsentireeshinii isaa hammi isaallee jechuudha yookiin immoo amma ispeermiin seeliin ispeermii seemenii sana keessa dhangala'aa sana keessa jirullee dhala godhachuudhaaf baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaafi akkuma beekamu sanyiin dhiiraa yookiin immoo ispeermiin cidhaan keessatti erga qophaa'ee booda sanyiin dhiiraa miliyoona hedduutti lakkaa'amanii gaafa wal quunnamtii saalaa gadameessa dubartootaa keessatti dhangalaafama. Hanqaaquun ovaarii keessatti qophaa'u dubartoota irraati dhufanii ujummoo gadameessaa keessatti wal arguudhaanii erga wal arganii fertilization raawwate booda micireen uumamuu jalqaba jechuudha. Akkuma kanaan dura viidiyoo isaa hojjedhee isiniif agarsiisa jechuudha. Kanaafi arra kan laallu sanyii dhiiraa kana sanyiin dhiiraa yookiin immoo ispeermiin dhangala'u kuni hammi isaa, baay'inni isaa, vooliyuumiin isaa yookiin immoo seeliin ispeermii kun baay'inni isaas ta'uu danda'a. Hammi isaa yoo xiqqaate yookiin yoo miidhame yookiin immoo sheeppiin isaallee yoo distortee rakkoo dhala dhabuudhaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaaf mee wantoota nuti guyyaatti hojjennu, wantoota nuti guyyaatti goonu kan baay'ina ispeermii hir'isan, hamma ispeermii hir'isan yookiin immoo hamma sanyii dhiiraa hir'isan maalidha? Utuun beekan immoo yeroo dheeraadhaaf wanti kun yoo namarra ture dhala dhabuudhaaf nama saaxiluu danda'an kunniin maal faadha? Tokkoon kaafnee wal ilaallaa tuqaawwan sadan arfan tokkoffaarratti akkuma beekamu sanyiin dhiiraa qophaa'uudhaaf sanyiin dhiiraa yookiin immoo ispeermiin qophaa'uudhaaf bakka qabbanaa filata. Kutaa qaama keenya biraa wajjin kompeer goonee wal bira qabnee yoo ilaallu naannoon cidhaanii ho'inni qaama isaa at least digirii 2 gadi bu'aadha jechuudha. Digirii 2 gadi bu'aadha, qabbanaadha. Kanaaf ispeermiin oomishamuudhaaf bakka qabbanaa barbaada jechuudha. Kanaaf wantoonni naannoo sana ho'isan fakkeenyaaf amma paantii yookiin immoo uffata jalaa baay'ee nama qabu yookiin taayit ta'e uffachuun ho'ina naannoo sanaa yeroo dheeraan uffatanii turuuni. Fakkeenyaaf paantii nama qabu uffatanii bakka tokko ta'aa turuu shufeerii ta'uu danda'a yookiin nama biraas ta'uu danda'a, nama kamiyyuu jechuudha. Inni ho'ina naannoo qaama saalaa sanaa dabalan yookiin immoo naannoo cidhaanii dabalan kunniini oomisha ispeermii irratti miidhaa konsentireeshinii isaa irrattis ta'uu danda'a yookiin oomisha isaa irratti illee miidhaa geessuu danda'a jechuudha. Kanneen keessaa tokko akkuma jalqaba sirriitti mee paantii nama qabu uffachuun yeroo dheeraan uffatanii turuuni rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'a. Kanaaf paantii isin firii isin godhu uffadhaa. Dhiironni isin jenna yookiin immoo yeroo mana galtan illee utuu ofirraa baastanii teessaniiti uffata bal'aa uffattanis baay'ee gaarii kan jedhu isinitti himuu barbaada. Egaa inni lammaffaan inni kan biraan fakkeenyaaf yeroo baay'ee yeroo teenyu laaptooppii yookiin immoo laaptooppii ofirra keenya fayyadamu as naannoo miila keenya irra immoo naannoo cinaan keenya irra keenya yeroo dheeraaf fayyadamu. Baay'een keessan fiilmii ilaaluu jaallachuu dandeessu yookiin immoo teessanii sireera teessanii wambarii yeroo teessan immoo ofirra keessanii dubbisuu dandeessu. Ho'inni qaamaa laaptooppii jalaa maddu suni ho'inni qaamaa suni naannoo cinaanii sana ho'isuudhaan oomisha sanyii dhiiraa yookiin ispeermii irratti illee miidhaa geessuu danda'a jechuudha. Kanaafi
otoo ofirra keessanii fayyadamuu dhiisanii yookiin immoo wanta biraa muka faallee yookiin immoo xarapheezaa muka hojjetan of jala keessanii baay'ee gaariidha isiniin jechuun barbaada. Inni kan biraa yeroo baay'ee qorannoon garaagaraa qorannoon tokko jiru moobaayila mataasallee moobaayila kiisii fuulduraa keessa naannoo hanga naannoo beektu kiisiin gara fuulduraatti deema waan ta'eef yeroo dheeraadhaaf of keessa kaa'anii turuun mataasallee amma tokko konsentireeshinii sanyii ispeermii hir'isaa jedha. Egaa 100% dhorkaa dhala dhabuu fide jechaa jiru osoo hin ta'anii hin hir'isaa amma isaa kan jedhus jira. Wantoota biraa wajjin walitti dabalame kanaaf utuu danda'ame rakkisaadha malee moobaayila harkatti qabachuu yookiin kiisii fuulduraa yookiin immoo dudduuba keessa kaa'uun gaariidha. Kan jedhu yookiin immoo yeroo dheeraadhaaf kiisii keessa kaa'atu hin gorfamu jechuudha. Inni kan biraa fakkeenyaaf wanta ho'aa jaakuziis ta'uu danda'a waan biraa baazii bishaan ho'aa ta'een yeroo hundumaa yeroo dheeraadhaaf keessa taa'aa turu mataasaa yeroo yerootti jechuudha. Naannoo sanyii dhiiraa kana oomishuu irratti oomisha sanyii dhiiraa oomishaa irratti yookiin immoo naannoo cidhaanii kanatti waan ho'isuu fi dhiibbaa garaagaraa geessisuu danda'a jechuudha. Kanaaf wantoonni kunniin wantoota namni isiniin jedhe kunniin wantoota nuti guyyaatti goonu kanneen nuti garuu utuu hin qalbifatiin utuu hin hubatiin sanyii oomisha sanyii dhiiraa irratti miidhaa geessisuu danda'an jechuudha. Kanaaf wantoota kana birree uffata nama qabu surree nama qabu ta'uu danda'a paantii nama qabu yookiin immoo wanta ho'aa ofirra gochuudhaanis ta'uu danda'a kanneen irratti of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yeroo baay'ee fakkeenyaaf hamma dhibeen tokko yookiin immoo tukkusaatiin dhibeen tokko isin qabe yeroo dheeraa yoo namarra turutti ho'inni qaamaa suni illee sanyii oomisha sanyii dhiiraatti illee miidhaa uumuu danda'a jechuudha. Kanaaf bifa kanaan hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Yaadafanii yaalamuun gaarii jechuudha. Dhibee sanarraa yaalamuun illee gaariidha. Wantoota akkasii wantoota guyyaatti goonu kanneen irraa of qusachuun gaariidha. Fakkeenyaaf dhahicha naannoo cidhaanii kanallee of eeggachuun gaarii yeroo kuwaasii taphatanii yeroo biraas ta'uu danda'a. Sanyiin dhiiraa sun seelonni sun yoo du'an yoo miidhamanii oomisha sanyii dhiiraatti miidhaa geessisus waan danda'uuf jechuudha. Gabaabumatti sagantaa keenya guyyaa irraatii waan xiqqoo akka barattan abdii guddaan qaba. Hanga xumura sagantaa keenya turtanii waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa fayyaan dhabinaa ulfaadha.